Egaa hulgaa afeerraa beetee koree qindeessituu fi akkanumatti illee buleessitootaa fi bu'uursitoota warreen yeroo adda addaa hawaasa tajaajilaa turanis gaawwaa bilcheessanii godhanii jiranii guyyaa fi sa'aallee poostara kana gubbaratti saniif maxxansinaa deebineellee isa yaadachiifna hin hafninaan dhaamsa abbootii teenyaati akka dheexanii achirratti hirmaataniif kabajaadha isan gaafachaa jiranii nullee irraan hafinaa isanii jennaa jechuudha. Gabaabinaan amata 40 jechuun akka gadaatti jaarraa tokko jechuudha. Dhaloota tokkootu dhalootatti aantu dabre jechuudha. Kanaafuu amata 40 kana keessa waan jajjabduu beetee bu'aa bahii keessa bahar wal yaadachiisan amanni 40 kun ammaas dhaloota itti aanuuf warra baallee fudhatuuf illee bu'uura bareedaa ta'aa fi galaa ta'aa fi yoo rabbiin fedhee amata 40 akkasii ammoo dhaloonni biraatis kanarratti hundaa'ee hatti aanurraa kasadaffatti illee akka dabru abdii guddaa qabna. Haga jiran legacy amma haga jiran seenaa hojjetanii dabruun waan barbaachiftuudha. Akka shabboo miidiyaatti warreen community tajaajilaa turtan kan beetee arra suuraa kana gubbaa jirtanii fi kan jirrellee hedduudhaa jira. Kanaanis beeku kan beenu qooda gurguddaa kafalta hundaafuu hundi keessanuu warra asirra mul'ate kanatti irra quufnaa jechuudha. Irra quufnaa hundi keessanuu galata guddaa qabdanii galatoomaa ulfaadhaa isanii jenna. Umrii dheertuu isanii hawwina. Warra itti aanullee akkuma kana daran warra ammaan dura hojjetee daran hawaasa isaanii tajaajilanii keessaa hawaasni ammaa kun akka malee guddaadha. Akka ammaan dura sanii miti hawaasa guddaa kana yaada guddaa jaarmee guddaa tarsimoo guddoo caasaa bal'oodha barbaachisa. Modeela organizationaatis hoggansaatis tarsimoodatis ammayyaatee beetee hawaasa arraa kana beetee baafi dhihetti kaabaa kibbatti addaan bal'atee jiru kana waan hammatee walitti deemu akka qindeeffatan abdii guddaa qabna. Warra dabreen galatoomaa jenna warra irra jiruunis gullaak jenna. Isanillee amata 40 keessan walitti aanullee warra waliin kabajnu haa godhu. Hundi keenyaa baga waliinuu geenye galatoomaa isanii jechuu barbaannaa. Qabxii itti aantu itti tarkaanfannu. Hayyegaa ta community illee jidduutti isa yaadachiifna ulfaadhaa galatoomaa jechuu barbaannaan. Afeerraan isaanii isa dhaqqabdee jirti hin hafnuun ammoo dhaamsa keenya. Itti aanuudhaan ji'a kana sagantaa hedduu jira. Sagantaan baatii waxabajjii guyyaa takkarraa ilaa 30dha. Beetee ji'a hawaasi Oromoodhaa ji'a jaalalaa aceedhaan mul'ifnu sagantoota keenya jidduutti illee isa yaadachiisaa deemaa jirra. Kanallee ammallee isuma yaadachiifna jechuudha. So wanni jechuu jiru Haacaaluu Hundeessaadhaa hojii isaa tan beetee ammallee uummanni Oromoodhaa irraa hafuu dadhabe. Tanarrallee beetee hoggaa waa isaa dubbatu ijji isaa imimmaan cobsitu roobsitu dhiiroo isa kanarraa maal barannaadha. Ayaa jajjabduu nu dhiisee deebra qaba. Tokkoffaa jaalala inni uummata Oromoodhaatiif qabu. Lammaffaa jaalala Oromoon isaaf qabdu. Sadaffaa nama tokkummaa Oromoodhaatiif beetee hedduu hojjetee dhaamsallee wallee isaa keessatti hojii isaa keessatti interview isaa keessatti illee nama odoo Oromoon takka tahii odoo jiru deemee jechuudha. So projektii inni jalqabe ta'e Oromoo gaaddisa takka jala deebisuudha san ammallee itti fufuu qabdi jenneeti amanna. Haacaaluu Hundeessaadhaa nama beetee Oromoon Oromootti hirkachuutti amanu. Nama gaaddisa ofii ijaarrachuutti amanu. Nama hoggana ofiif dura kaa'utti amanu. Nama tarsimoo ofii qabatnee haa deemnu jiru jechuudha. Nama beetee alagatti hirkachuutti amanuu miti. Kanaafuu kaayyoon Haacaaluu Hundeessaadhaa ji'a kana keessa wal yaadachiisuun barbaachisaadha. Keessaahuu Haacaaluu Hundeessaadhaa moodeela ta'a. Nama Oromoodhaaf hin dalaga jiru. Sadarkaa koominiitiitti haa taatu, sadarkaa jaarmee siyaasatti haa taatu, sadarkaa masjiidatti, charchiitti waldeettu wanni beetee baleessa keenya kun nu dhiisee deeme.
akkamitiin hawaasa kiyyan kan tajaajilamu kana biratti yoo maal hojjedheen jaalatamaa beekuu gaariidha jechuudha. Because nama jaalatu tokko beekadhu ni emiramtaaf. Nama jaalatu tokko ni emiramtaaf. Beetegaa waan inni beetegaa hawaasni jaalatu san beekuutu gara jaalatti sifita. Hawaasni tokko akkanuma kee nama jaalatu, hawaasni tokko akkanuma kee namatti mufatu, amma nama lufu inni fatu, amma nama balaaleffatu jechuudha. Kun hundinuu hojii teetirratti. Sogaa hojii naaceen dalagee Oromoon isatti jaalatte maali? Kun fi hugaa kitaabaaf danda'e jechuudha. Kitaaba danda'e yoo beekte ulamaa'onni keenyaas sheekotiinis namnummaan Oromoo tajaajila jiru waa hedduu hoggansaa ta leadership quality Haacaaluu Hundeessaa qabootee irraa barannoo jira. Sogaa ji'a tana keessatti waan yaadachiisuun barbaachisuudha. Isaan boonuudhaan illee warra isa nyaatellee beektee garaa gubuu ni dandeenya jechuudha. So jiini hojii Haacaaluu Hundeessaadhaati hin dagatinaa haa yaadannuu isaanii jenna. Tan biraa tan beektee ji'a kana keessa ammallee kaampeenii jalqabnee itti fufuu jiru keessa ta Saawud Arabiyaadhaati dhimma garii itti deemuu dandeessa jechuudha. Dhimma itti deemuu dandeenyu keessa waan siyaasaati. Siyaasaan beektee waan dheertu jechuudha. Haalli si dheeraadha. Ammoo wanni hatattama taate itti deemuudhaaf nama dhibdu keessa waan lubbuu namaa taate jechuudha. Dubbiin Suudiidha. Dubbii lubbuudhaati. Jiraachuu dhabuu isaanii sagalee nuti isaanii ta'uudhaatti murteessa. Kanaafuu ilmaan ayyaa utubata siyaasaa dalaynuu dubbannu ta lubbuu tanaas haa yaadannuu isaanii jenna jechuudha. Ta lubbuu tanaas haa yaadannuu obboleen keenyaaf illee sagalee haa taanu. Afalmannu isaanii jenna yoo laayina gubbaraa nama harkanne ijoolleen maal keessa jirti isaaniif gabaafna. Sogaa dhimmi Suudiidha akkuma isaanii jeeti akka gaariitti Girmaa Hassan Galata Badeero namoonni wadaraa dhuftan salaamu alaikum jechaa jirtan wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu wali yooyyaa jettanii illee yooyyaa isaanii jechaa jirra dhihaadha Badrii Baraka Badeero wa alaikum salaam wa barakatuhu Muhammad Ahmad Saladin Ahmad Akabadero Nagia Fayalab Ibsa Yusuf. Welcome to Khaysaluga Magada in the Dohu Biftu Abdurrahman Akamadero Machara Ra Muja Machara Radero Arkafune Yadu Sinjana Sura Arkafune Sadiq hayyee keessummaa laayina gubbaa eeggachuu jira. Dhimmi biraatis ta community Victoria community Oromoodhaan dagatina isaanii jenna dhaqaa inshallah deebinee isa yaadachiifna iddoo fi sa'aa fi guyyaa taa'eedhaati sin dagatina amma kallattiidhaan mee obboleen keenya warri Suudii jiran haala isaa keessa jiran illee isanii gabaafna. Adeero salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. أيها دراتي أكفيتي سان متاتو عيد المبارك ولنجتشون حق ونفكاتي عيد المبارك أديره هي. الله يبارك في عيد والمعنى بقيتين وجه. إن شاء الله عيد لما فلي إسانون دين الرابطني عيد لما فلي ورا ولي كم جنوها قولوا حالا كم كثير تنامه. والله حالي أنا دا أقوم بيتا الفاضل ليدا هدو سقلي اللي يتشا جرا أيه هدو ربچانس جرا والله تبقوا أنا منين الأجيال نجرو ما واحد موت هدو يجو جرا سقلي أكل متى بكون دا غرتي ميدالي بربودا هم دا تنو دا برسداني موت مارتيس Akka askeessa mootummaa yaada hundaan nurratti hirmaatee askeessa falan dhawarte amma itti sana achi dabarsanii guyyaa 10 hanga kana keessatti
akka jarri kun hundi qalamaan dhuman janiiti jarri karooraa qabani. Waraqaan iida guyyaa arbaa fi khamisa dabare kana keessa ta'uufillee iida tanaa jecha jidduu nu dhiisanii malee hedduu takka ni ulfaatti inshallah nuti sodaachaa tume feegaa jiraachuu jira firratti eegu jira. Hara dandamtaan gartee mootummaanis haroomtaan cinaa dhaabbatanii gargaarsa haroomtaan akka nuutaan barbaanna irra nu tumsitan. Inshallah tijirraa nuti akkanumatti wal jalaa isanii bilbilee waan jirtan hawaasaan gahaa jirra. Gara mootummaa Itoophiyaadhaa toloo gara embaasiidhaatiin wanni haareen jirti dhufanii isan laaloo haa taatu isan dubbisuu haa taatu isan gargaaruu jira jaanillee abdii isanii kennuu haa taatu wanni gara embaasii Itoophiyaadhaa kan riyaa jirurraa ta'u amma qonsila jiddarraa telefoonaan qaamaan haaloo fadheenuu namni isa qunname jira. Telefoonaan as keessa warri galtii silaa keessaan embaasii keessa warra qonsila embaasaan keessa dalagulleen tokko warri keessaan gartee itti dhalaan oggoo gaafannu nuti keessaan irratti isin hojjechaa jirra yoo karaa mootummaatiin taate malee furmaanii nu biraan hin jiru jechaa jiran keessaan illeedha. Namni dhufee akkasitti fardiisee dhufee illee nu laalee wayaati tokko nu kanneen jiru. Akkuma ijoolleen duraan nu biraatti dhumsan akkasuma jiraachuu jiraachuu. Ifumarratti eegu jira. Yoo miidhi tumbaatee nu dacha'ani. Kallattiidhaan gara embaasiidhaatiin namni isan quba qabu namni isan dubbisee dhufee isan laalee hin jiru ammoo akka walitti dhiheenyaan keessa ugaa gaafattan dhimmichi dhimma mootummaa lamaaniiti malee dhimma nuti gara keenyaan fixuu danda'u mitiin tagaadhoo isatti isaniin ja'anii jechuudha. Keessanii dho'isatti akkasuma janii samboodallee nuti kara keenyaan isin irratti hojjannee illee dadhabnee yoo mootummaan dhufe hormaata isin gide malee waan akka hin dandeenyu. Haga ammatti waraqaan gara Suudiidhaatti gara Suudii barreeffamtee toma gara pirezidaantii Itoophiyaatiin barreeffamtee egaa pirezidaantii Itoophiyaadhaa muummee amma beetee qaama mootummaarraa miti inni duuba gara Abiyyiidhaatiin haa taatu gara ministeera Haajaalaatiin haa taatu xalayaan gara maqaa mootummaa Itoophiyaatiin barreeffamtee ta gara mootummaa Suudiidhaa dhufte ta isan quba qabdan jirti. Injirtu raanta dura san dhufte injirtu hara mootummaatiin dhufte injirtu ta gaafa awwala duraa kolbaana itti Muktaar Kadiir barreessanii daddabantaa duraan barreessan malee inuma injirtu tammaa barreeffamte waraqaan. Sootuluu taa'amata. Waraqaa jibbaataa gartee maatii keenya barreessanii maatiin waraqaa jibbaataa jedhanii maatii galchan gartee Muktaar Kadiir barreesse si'a lama. Si'a sadaffaa eeggachuu jirra oduma jedhanii ijoollee fitu jiran san malee jirtuma ijoollee meeqa nu biraan fitu jiran jechuudha. Waraqaan tagaafasii malee hin jirtu. Amma dhiyoo tana dubbatamtallee waraqaan sanuma. Salma Toomaa mata dabree jechuun fuulbana mata dabree 2024. Sanume.